Jiraat dhufanii mana ijoolleetii yaajjeessanii barbaaddaa? Nama itti arganii daa'imti marzii akka nyaachisiisan barbaadamu maal barbaadden? Mindinoo mitfaliguut? Dirqama Dubaay keessa jiraadha jechuun ajandaa Dubaay hunda keessa seenuu qabaa? Jecha akkanaa sirraa eeguu naa rafaatee bakka sii qabu hin beektu waan ta'eef. Kanaaf an arrabsoollee nama arrabsi. Jechan taanillee an dura waggaa lamaa sadi biyya kana dhufnee shintibeetii dhiqinee sadarkaa kana geenne. Yoo isin Dubaay guutuun hattuu dhattanillee obsinee ofii gachadhisnee dhiisne. Amma immoo badii namaatiin nullee walii qabdanii yoo nu rashattan taate. An amma gadaan mana Oromooti. Yoo gosaallee nama Arsiiti. Haa guddatu jedhee beeksisiif jedhee sittillee fide aslittillee fide. Isinillee nama Oromooti. Yoo gandaallee nama Arsiiti. Birri inni kennu kana yoo fayyadamtan nama kiyya. Isinitti haa ooltu jedhee isinif fide. Ana shuu zambii. An badiidhaan qabu maal inni? Cubbuun kiyya eessa bira? Isaa nama waliin jirru biyya tokko keessa waliin jirra. Waliin nyaanna waliin dhugna. Kayri hojjete sharri hojjete hojii isaatiif Rabbi isa gaafata. Nasriidhaa miti. Qabriin nama maraatu garagara. Hojii nama hundaatiifuu. Hojii kiyyaa miti hojii haadha manaa tiyyaatiin. Hojii ilmoo tiyyaatiif an ittiin gaafatamu. Waan ofii kiyyaa hojjedheef seellee Rabbillee na gaafata. Kaleessa gaafa wali isin fide dhuga anatu wali isin fide. Maaliif? Innillee nama kenna haa guddatu manni isaa haa beekamuufi isintu dhageettii qaba. Isintu fooloo qaba. Isintu laayivii irra ganama galgala oola. Yoo isin beeksisaniif dhuga qabeenyi isaa kun ni beekamaaf. Namni biyya garagaraa irraa dhufu dhufee irraa nyaatee dhugee irraa fayyadamu hin guddata. Yoo guddate nama Oromooti keessaanillee nama Arsiiti haa fayyadamu jedheeti dhuga eeyyan isinif fidee jira. Sittillee fidee jira. Maaliif? Si jaaladha si kabaja biyya baqaa keessa jirta obboleettii tiyya 500 yoo sitti oole ana na gammachiisa. Yoo aslitti oole na gammachiisa. Isinif fidee nyaadhaa jechuun kiyya har'a anallee sadarkaa hattuutitti sadarkaa warra maaliititti miidiyaa irra fiddaniitiin maqaa kiyya na arrabsita yoo taate birrii tan teekino anasii kafalaa dhafaate. An obbolummaan kiyyaaf kan keetu baduurra warabbal ka'abaanatu sii kafala birrii 500 mi 500 kan kee akkaawuntii na ergisaa 24 keessatti galchee risiitii sii erga. Garuu ana rabbiin sodaadha. An Dubaay kana fide hireetiyya. Waggaa 6-7 shintibeetii dhiqaa ture birrii 800. Achii ka'ee hawaalaa birrii 20 guuratuudhaaf raasal keemaa Fujeeraa lafa kiiloomeetira 20-30 konkolaataadhaan aduu gubaa isin argitan digrii 40 kana keessa deemee dalagadhee ofillee jiraachisaa ijoollee tiyyallee guddifataa ture. Of bira darbee miskiina qarqaaraa ture. Namni birrii takkanarraa qaboo jiraate rabbiin marziinatti haa godhu duniyaan haa godhu. Yookaan ammoo keessattuu namni akka kan kee jaaladhuuf kabaju bootaa qabuuf ruuhii siin qabu anni beeyta. Namni akka kan keetiillee gadi ba'ee hattuuta Dubaay maali hattoota Dubaay kalalaa hattoota Dubaay yoo jette gadi baatee boru Dubaay akka ati Kaayiroo teettaa softu kanaa miti. Dubaay keessa taa'ee waa'ee namaa yoo haasee seeraanillee na gaafatuu danda'a. Fiigalee nama tokkicha Ramadaan na bira jira hiriyyaa kiyya suuraa Ramadaanii maxxansee Ramadaanii kun birrii dhalaa nyaatee yoo maxxanse suuraa kanaaf viidiyoo kanaan waggaa 4 haga 5 na hiisisuu danda'a. Dirhaama 5,000 na adabsiisuu danda'a. Seera Dubaay. An daa'imman tiyyallee guddifadhu. Bakka Dubaay jira dhugaa Dubaay kana fide hiree kiyya dalagatuuf dhufe. Uf jijjiiree jira. Haadhaaf abbaa kiyya jijjiiree jira. Maatii kiyya jijjiiree jira. Dhugaa garuu hattuudhaa miti. Haqa namaallee nyaadhee hin beeku. Namni illee na himatee illee hin beeku. Si galee? Yoo garuu namni osoo nama biraa ta'e haa ta'u. Osoo an asliin amma afaan nagaa keessa ansi waliin haasa'e laayivii irra dhufee si arrabsa. Amma si waliin kolfee boodas duuba garagalee si nyaata. An amma isaa bareechee beeka. Si galee? Maal akka na godhe aslii fi mubaarak reedi warroonni yuutuubaraa kun hagam suuraa kiyyaa suuraa haadha manaa kiyyaa waan meeqa kanarra hojjetan hin beekaa waggaa meeqa. Si galee? Osoo beeku kolfee waliin jiraadha ijoollee tan. Irra dabarfadhee dheengadallee itti fide. Dheengadallee aslii waggaa 5 arrabse miidiyaa kanarratti. Guyyaa takka nama kana bayee arrabsuu wallaalle. Hagam akka nama arrabsuu danda'ullee agartee jirta. Gaafa gabbayee dubbadhe tari arrabni kiyya keessanii ol ta'uu danda'a. Garuu namni akka kan kee bootaa qabaniif illee dhuftee anaan reefu maalii hattoota Dubaay kalalaa hattoota Dubaay. Biyya tokko keessa waliin jiraadha. Dhufanii mana ijoolleetii yaajjeessanii barbaaddaa? Nama itti arganii daa'imti marzii akka nyaachisiisan barbaadamu maal barbaadden? Mindinoo mitfaliguut? Dirqama Dubaay keessa jiraadha jechuun ajandaa Dubaay hunda keessa seenuu qabaa? Seera biyya kanaa eeguun qabu? Nama maatii qabu baraan. Nama biyyattillee maatii qaba. Asittillee ijoollee qaba. Responsibilitiin na dhagahama. Itti gaafatamummaa qaba. Waan arge miidiyaa irra bayaasa'uu hin danda'u. Uumamni kiyyallee akkasii miti seerri biyya kanaallee naan ayyamu. Kanaafuu bakka namni bootaa isinii qabutti gochi isin namarra hojjettan garuu sirrii miti. Ani osoo nama biraa taatee kanatti hin dhagamu garuu namni akka kan keetii bakka naa qabdu osoo si beeku har'a Mahammad Nuur nama kenna manni isaa guddatuuf haati nama kenna fayyadam jedhee siif aslitti isin fidee nama kenna fayyadamaa jedhee isin fidee har'a inni birrii nu dhorgateef ana miidiyaa irra baatanii maqaa kiyya walitti qabsiisanii kalalaa hattoota Dubaay naan jechuun kan kee
Giriitii wallaahi billaahi hin dabbara. Jecha akkanaa sirraa eegoon haadha faatee bakka sii qabu hin beektu waan ta'eef. Kanaaf an arrabsoollee yoo nama arrabse jecha hin taanellee yoo namatti dubbadhe isinii ol dubbatuu danda'a. Garuu biyya seerri keessa jiru waan jiru seera eegee jiraadha. Maatii kiyyallee rakkoo keessa buusuun barbaadu. Anan irraa goraa namni birrii keessa nyaatee jiraate gaafadha. Inni uf danda'a qabaa qalaa gara gosa qaba warra qaba. Miskiina garuu kabajaan jiraatu jireenya nama hin dhoorgina. Please bakka Dubaay keessa jira dhugaa dalagadhee nyaadha garuu akka nama kamiitiyyuu. Namni ajandaa ol ka'u hundi ajandaa ofii ifatuudhaaf fayyadamaa jedhee namni isin fidellee ka isin irra deemtan ka isin mooraalii namaa irra deemtan ka isin jecheettaniin ka biraati. An amma wanti na dhukkubsee kana hunda miira keessa galee sitti haasa'u maali? Ispeeshaalii nama akka keetii kanarraa waan akkanaa kanan eegwa. Si galee nama akka keetii kanarraa aslii irraa waan fedhe osoo jedha an itti ilaal maaliif waggaa 4 waggaa 5 namni kun ana arrabsee haadha manaa kiyya arrabsee ajandaa meeqa ajandaa inni nabbaneen keessa namni meeqa natti taree waa meeqa keessa darbee bakka kana ga'e. Takkaa garuu isinii gad hin taane takkaa warroota miidiyaa kanaa gad hin taane yoo qabeenyaallee yoo beekamtiillee yoo dhageettiillee homa kamiinu maaliif garuu guyyaa takka dubbadheen beeku yoo qulqullummaa qabaatte yoo waan dalagattu keessa sabrii gootee dalagatte yoo sodaa rabbii xiqqoo qabaatte yoo haadhaaf abbaa kee kaddamte bakki namni gahu bakka guddaadha. Kanaaf birrii kan kee kan gadaan si dhoorgate anatu sii galcha. Yoo sii galche sii haa galchu. Yoo si dhoorgate anatu sii galcha. Garuu Dubaay jiraatuun cubbuudhaa miti, zambiidhaa miti. Akkuma jireenyi si Kuwait Qaatar si fide bada Kuwait si fide ka'ee Kaayiroo si fide nullee jireenyi Dubaay nu fide alhamdulillah. Rizqii kenna dalagataarra birrii kee garuu natu sii galcha. Ati maaliif iyyuu ammoo galatoo. An fixadhee jira. Nagalchuu keetiifillee ulfaadhu. Nasri. Himbainillee tokkoffaa dhiifama tekitiiziyaati. Beektaniif foon tokkochatu xannacha hunda ajeesseedhaan isaniif sooriyaati. Dhiifama maqaan kee ka'uuf. Dhiifama maqaan kee ka'uufi yoo Maamman Nuuriin taate Maamman Nuuriin ati tokko asirratti namni an ebalu jedhee walitti himatu ati obboleessa kiyya. Haadha abbaa takkarraa hin baane malee Maamman Nuuriin akkuma ati itti dhiyaadhee gaafadhee itti bilbilee kadhadhee Maamman Nuurii kiyya na jalaa deebisuu didee kadhadhee miiseji barreesse sitti erga wallaahi nambara kee kan walee keessaa sitti erga. Mucayyoon tun dubartummaa maatu uffatamte ka jedhu kanaaf aarree dhiifama guddaa anuyyuu behalf of haadha faatee bu'ee dhiifama guddaa si gaafadha. Wallahi dhiifama bro kiyya. Take it easy bro. Sorry. Abbaa 100%. dhageeffadha Abbaa Abdallah. Dhageeffadha Nasrii yoo taate namni akka kiyya isa kabaju hin jiru. Namni akka kiyya isa kabaju hin jiru. Gaafa namni isaa fi niitii isaallee arrabsaa ture. Hamma humna kiyyaa sanitti irraa dubbataan ture. Nasrii ofii kiyyaa dhamma sa'aatii ammaa kanallee Nasrii ofii kiyyaa waan barbaade jechuun ni fedha malee namni akka isaa waa jedhu hin fedhu. Qulqulluudhaan Nasriin haddallee borullee taanaan ibidda gubbaa dhabadhee Nasrii aanolee qulqulluudhaan jedha. Nama waa hojjetu keessa nuti ilaal guyyaa asirra oollaa halkan Dubaay bulaa. Hunda isaanii sheekii qeesii isaanii hicciitiin isaanii nan beeka. Garuu hoo Nasrii aanolee qulqulluu yaa qulqulluudha. Garuu hoo nama waa balleessu harka irra qaba wanni jedheefi haala jireenya biyyaatiif akkuma inni jedhe. Dubaayin keessa gabbayee namni waa balleessa dubbachuu hin danda'u. Yoo dubbate hooree karchalleetti hiisifama. Nagdanii qilintoo Barwaa dubbadheen beeku haadha faatee guyyaa takka irraallee mormadheen beeku waan dubbadheen callisee bar. Amma badii kiyya bar callisuma kiyya bar. Dhageeffadhe bar na baasi. Jechi kiyya bar callisuma kiyya malee bee waa dubbadheen irraa mormadheen beekaa nama tokkorraa. Dhageeffadhe baga cadhifte dhageeffadhe. Anamma wanni otoo sitillee dubbadhe maal akka ati waan sannaan gaafanne ayinaa nan beeka. Sigalee namicha kana obsee Abbaa Abdallatti himadhee asitti wan ofii kiyya dhaqee gaafadhee gizeetti barreessu waan takka na jalaan dubbatu. Gizee natti bilbilee jedhamma waan biraa natti haasaa. Sigalee maaliin kabajaan akkanaa? Ani isa kabajuun isaa obsuun baddeen gadda gaafa asliin itti ka'ee asliidhaan wallaban. Isaan lamaanuu asii wallabanii. Anillee jidduu kanaa ibidda balbaliin godhu jedhee mee badiin kiyya maali?
bar miskin nama madami gidda yesse repost na godade kana godade tini jiya takka wan ingene kesati follow kuma dibbata ka shantama guys gesetti kenne bar kuma dibbata ka shantama gesetti kenne bar achi as me follow agam dabalan dak ilali me video ki khano jede dak ilali me sigale me hagam dabalan aga nurra fudan accounti ummata kesatti hoy yedani nu kennan gara yeda lukisani fudatan ma futani yede gafade gada istuma irratti sini hojjadda haademu ma futani yennan waan jedhe natti hime beeka nama waan sana sirratti dubbaddu nama wali isa buusu taati waan ta'eef nama wali isa buusu taati waan ta'eef waan sana sirratti dubbaddu waan naan jedhe ni beeka maaliif akka accounti san fuudhaa jedhe ni beeka waan kana accounti fuudhaa de mistake kana tumame mistake kana accounti kana fuudhaa jedhe naan jedhe haya santanaan okay jedheen birri teessan gaafa kaamolee guyyaa 28 isiniif kenna waadaa rabbiitiin naan jedhe kaamolee gaafa guyyaa 28 san asliillee irraa gadi qabee dhiisi jedheeni asliidhaan illee hin dubbatiniiti qoy jedheeni gaafa guyyaa 28 jedhee jira eegi jedheeni asliimmaan kun illee narra hin tarre obsee cadhisee guyyaa 28 saneen guyyaa 28 sun ni darbe deebi'ee gaafadhe mee qoyaa qofa jedhe sagaleetti dhageeffate nama salayyuu naan hin jedhu ni dhageeffate nama salayyuu naan hin jedhu itti bilbila na jedhaan kaasu barbaadu narratti cufu asitare dhageetiin baaba nuraddiin hime si gaafadhaa qoy naan jedhe okay jedheen nan jedhise akkasumatti kuttee gaafa kan asiin gabbaa'ee bishaan kan kee hoo'u jedheen akka galcheelee galchuu ni galche mi'aa qabdi wanni sun mi'aan qabdu irraa baateerti garuu isarraa mi'aan qabdu asli biraallee galatan qabduu fi maamma nuurii biraallee galatan qabdu hinga maleetti galata maleetti waan galata maleetti gaafa namni galataan kadhatu kabajaan kadhatu didanii salphinna irratti mallaqa nama galchuudha nama mallaqa osoo miliyoona godhee iyyuu naa galcheetti dabaleetti anooma gaduuyyuu nan taru jechuudha gaduuyyuu nan taru bara hundan kabajee bar nama kana jalaan jedhisee bar jalaan obsee bar okay jedhee bar inni eeggadhee fi bar akka dubartii takkaatitti ji'amee qadda ji'a sadii hibar sii galee gaduuyyuu nan taru jechuudha deengadda taree deebi'ee 30 sii kenna aadi rabbiiti naan jedhe gaafa aslii kenne san ta'a asliilee kunoo galchee ta'ee kenellee kunoo galchee 30 sii kennaa naan jedhe hayaa 30 naa kenni taa'ee ishira koon qabu sin eeggadha jedhee eeggadhe taa'ee eeggadhe deengadda 30 irra gaafa 30 irra tareetiin jedhu silkiyyuu wannoyyuu hin dubbatu itti barreesse naa galchee haqatii rabbiin sodaadhu jedhee itti barreesse kalee sababa nuraddiin innarra ergee muudii narra qabachiisuudhaaf maal godha akkaawuntii kan keessa erginaan jedhe sa'aatii akkanaa kana baaba nuraddiin akkaawuntii narraa fuudhee ka'ee akkaawuntii qabatanii gadhisan zim jedhanii gadhisan muudii narra qabatanii jechuudha si galee an dubartummaa kiyya na tuffatammoo maal inni jala gadhisuu kiyya moo ani shaarmuxaa dubaayin keessatti buqqeessa sukkuumaniitiin daqiiqa 5 waliin ciisanii kaaniitiin sanin cadhiftu isaan itti fakkaate yoo ani na dawwaleeti waan walii haasa jedhe kana sachi cadhifti yaani san akkasii yaani osoo na bira jiraatee iyyuu haqati jedhatti dantaan qabu ani si galee kabajummaa waliin kolfee waliin tabadee hooy waliin jedhe malee si wanni sitti bilbileef ammoo keessaan nama jalaan dubbatu nasri osoma wanni fedhe dubbate ati warra pileenii waliin of waliin haasofta malee warra lafaa waliin haasoftu keessaan nama jalaan dubbattu osoo sitti haasa'anii abbaa kee nama jalaan jettu sanuu baaba nuraddiin sanuu yoo wayya keessaan nama jalaan dubbattu laaltee gadhiftan miseejjii nama kanaaf jecha sitti hin bilbille asiin dura waa'ee baaba nuraddiiniitiif si barreessaa sitti bilbilee qoynaan jettee achiin cadhifte saniin jecha maal godhu amma deebi'etti bilbila asiin dura na jalaan dubbannee miti ka jedhuun itti dhiise asirratti ammoo eebbisullee abaarullee haadha gayanii ka jedhuun dubbadhu manni mallaqa san nyaadhe na se'ani mallaqa san hin nyaanne ani dhufeetumaanuu leencummaan gaafa duraa sii kenne sunuyyuu birri saniin bitame yoo naan jedhe bar maqaadha bar leencuma gaafa duraa dhufee naa kenne sanuu ani wanni sii kenneefi birrii tante isima saniin bitee sii kenne yoo naan jedhe hallaqee rakkoon qaban keessaa gale kanaaf ummata sanii kennee si dhooggadhe yoo naan jedhe xoosee naa bayatu alaamana isaatitti isaa haa galtu karaa bahee karaa galeette jechuudha alaamana isaatitti isaa haa galtu